Akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun sagantaa yeroo kaayyooti. Sagantaa keenya egaa kaayyoo maltii miidiyaadha qopheessee kan isin biraan ga'u. Isinis yoo yaada qabattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuu hin dagatinaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa kophaa keenya immoo hin jirru qarcaan shee tireedingii fi baankiin Awaash. Qophiin kun bareedee akka isin bira ga'uuf yeroo maraa nu faana dhaabatu ulfaadhaa galatooma jennaan ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun. Manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuu nun dursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaan shee tireeding. Qarcaan shee tireeding. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Hayyagaa walitti deebinee hordoftoota keenyaa ergaa ispoonsaroota keenyaa dhaggeeffanneeti jirra. Qarcaan shee tireedingii fi baankii Awaash ulfaadhaa jennaani keessummaan kan koo har'aa egaa Sisaay Bulbulaati hordoftoota keenyaa toora aartiitirra keessa'uu tiyaatira wajjin waan wal qabatu muuxannoo hedduudha kan inni qabu barreessaa akkasumas daayireektaradha. Isa wajjin muuxannoo isaa irraa barachaa kaasati kan wal faana turru jechuudha. Sisaay baga nagaan dhufte. Tole egaa Sisaay mee ani haga kana eegan jedhe bal'inaan hordoftoota keenya wajjin wal bariite Sisaay eenyu kan jedhu hakaafu. Sisaay namoonni baay'ee kan na beeku barreeffamaani. Barreeffama kanarratti baay'ee namoonni baay'ee kan caalaa na beeku. Barreeffama barruulee ayyaana irreechaa irratti yeroo garaagaraa bahanii. Kitaabolee ati amma kaasaa turte keessa asitti illee waa laalanii jira. Cover page inni kun cooba aartii kan jedhudha. Walaloo natti fakkaate. Mee waa'ee isaa kaasnu laata? Achi keessas walaloo yaadattu nuu kaastaati. Mee waa'ee kana kaasimmoo waa'ee walaloo kana. Beektaa walaloo waan ani barreessu yeroo baay'ee takka waan adda godhu. Waan gabaabadha. Waan boo'idha mancaalle. Tole. Waan akka mammaaksatti. Waan immoo warri baay'ee qaban immoo iyyuu faallaa abstract. Ergaan isaanii jechuudha. Dhugaan kan abbaa dhugaatii ta'utti lakkii dhugaan kan jabaati jedha. Walaloo tokko keessa. Dhugaan kan jabaati. Tole. Walalchuu. Baruma dhiyeenya kan dubbiin kun taate Ameerikaan dhaqxee Iraaqiin weerarti. Humnaa fi qabeenya qabdiitti fixxee Baagidaad qabatte Saadaam Huseen qabdee murtiif dhiyeeffatte du'a sitti furtee Saadaamiin fanniste oduu rabbiin godhee Saadaamiin mo'atee Joorji Bush qabatee murtiif dhiyeeffate funyoon Saadaamute kan Joorji Bush turte murtiif baa mo'atee ammaa sitti dhugaan kan eenyuti? Dhugaan kan mo'ateeti. Kan abbaa mo'ateeti. Otoo Saadaamiin mo'ateetiin Joorji Bush qabee biyya kee dhuftee lammii kee fitte jedhame manni murtii Joorji Bushitti du'a mura.
Garuu Joorji Buush immoo mo'atee waan Saadaamiin qabatee fi murtiin immoo Saadaamitti mure. Dhugaamuu kana eenyutammoo? Jabaati miti? Kan jabaati. Tole baay'ee gaariidha. Egaa coba artii haala kanaan uummata biraan geessatti jirta. Tokkos kan kaafte jira. Abbaan Ifookni nama Oromoo waan hundaa sirna isaatiin safuu isaatiin seera isaatiin hooda isaatiin hundaanuu waa hunda guutuu ta'e kafala beeku karaa beeku waa hunda yoo ragaadhan waan dhibee hunda dhaba hundaafuu fala kennu. Mee hojiileen kan kee akka bareedaniif gama ogummaa waraabbitiin yookaan immoo hojii daayirektaraa hojii kaameeraa kan jedhu kana kaafni isas ogummaa isaanii qabu natti fakkaate. Waa'ee isaanii sartifikeettii adda addaa illee akka fudhattee abdiidhanii qaba. Akka carraatee yeroo sadeen tokko dhaabbanni biyya alaa warri horii kuni karaa inni ijoo dhaabbata wayii yeroo sadeen tokko baradheen ture. Tola. Innuma fiilmii walii gala. Hoolii hojiirraa kan jarri suni dubbisanii turanii hammatee duras kaameraa ogummaa nan qaba. Ogummaa garanaanis irratti qabda jechuudha. Egaa gara mooyyuu fiilmii keenyatti deebisaa fiilmiin keenya hedduun bahaa jiru. Ijoolleen lafaa dhufaa ijoolleen si'anaa yookaan immoo qubee jenereeshin jechuu dandeenya ture waa hedduu baasanii jiru. Inni hojjetu afaan Oromoo gama saniin hojjetamaa jira. Mee taajjabbiin ati qabdu odoo kana godhanii kan jedhu tarii iskiriiptii irratti ta'uu danda'a. Sarara gaafa darbu immoo hojii piroodakshinii isaa amma jennee jechuudha kaameeraadhaan sirriitti waraabuu hojii wal qabachuu danda'a. Fiilmiin keenya maal fakkaatu kan jedhu haa kaafnu. Alama dhugaa dubbachuudhaaf fiilmii qofaa miti ogummaa dhuunti aartii waliigala waan namni keenya hin hubatin aartii kana kaawoo jedhamee itti Oromoo. Waan kaawoo qabu waan bareedaa tokko hojjechuun namni keenya ni ta'a ala laala. Dhugaadhuma dubbii dubbachuudhaaf garuu yoo fiilmii wanni haa ta'u kitaabota baay'inaan kitaabota dubbisee wanni jedha. Ogummaa fi aartii addunyaa kana hedduu isaa ni ilaaleera. Garuu dhugaadhuma dubbii siin jaa hagam baradhillee kan dubbisallee kan laalallee kan uummata kiyya keessaa baradheen waliin dorgomsiisu. Dorgommiidhuma keessan galu inni nani baradhee fi uummata kiyya keessaa baradhee hubadhisu. Ija qara qabuutiin ija qalbiitiin gaafa hubatte garuu fiilmii miti fuuchar fiilmii ajaa'ibaatu filosoofii wanni uummata keenya keessa jira. Wanni nuti barachuu qabnu teeknika qofa kan akka kaameraa kan akka laayitii kan akka sagalee qulqullinaa. Malee amma bar iskiriiptii gaafa jettu iskiriiptii dhuma mataasaa iskiriiptii amma kaartoon fiilmii yookiin maali animeeshin fiilmii jedhamu kan jira bardu. Iskiriiptiin isaa jira ta'een isaati sitti mul'ata qofa wanni jedha. Durqa malee akkas goote akkana goote fakkeenyota sitti sun maal oduu durii keessa oduu durii sun maal isuma sana bar kaartoon fiilmii yookiin animeeshin fiilmiitti jijjiirameetu dhufu iskiriiptii sun iskiriiptii. Qamuu Abboo, Waruu Abboo, Leencoo Abboo jedhanii maqaa akkasii qabu. Akkaataan itti amma laali wanti suni piloot poointii maal waa hundayyuu qaba waan ulaagaalee fiilmii yookiin iskiriiptiin ittiin barreeffamu guutuu qaba. Maaliin nama waan sana otuu waan uummata keenya keessa jiru iskiriiptii duruu beekaa jechaadha amma hawaasni keenya yeroo jaarsummaa illee si gorsullee oomaan jirullee oomammaa kullee. Isuma sana gara iddoo biraa barbaacha hin deeminaatiyyi hawaasa keenya keessa aadaa keenya keessa jiraadha. Baay'ee waan ajaa'iba. Ani waan baradhe faranjii irraa ofitti wanni uumaa kana keessatti irraa affanne waa tokko keessattuu wanni kiyya guddaan iskiriiptii barreessuudhaan. Waa tokko qofa na barsiise garuu kan jijjiitu jechi nan irraa affanne akka wanni itti kana fudhatu. Right means is rewrite. Barreeffama jechuun irra deddeebitee barreessu. Waan irra barreessite barus irra deebitee gaafa foojista akkasuma bilchaacha sii bareedaa yaadni sii dhufaadha. Kan akka wanni itti fudhadhe. Amma walaloo keessatti wanni jechoota lama tokko sii kaasaa uummata irraa bari. Warra hin baratiin jedhamu kan waan isaan barsiise jecha afaan Oromoo seeran beekan jecha. Foolleedha waaqa faarsaa jecha tokkoon sii himu. Waaqa kana faarsee dhumarra maal jedhe sitte. Akkanatti faarsina rabbii tokkicha gooftaa yoo tole bishaan itichaa mee jecha kana laal.
akkanatti faarsine rabbii tokkicha gooftaan yoo tole bishaan iticha. Bishaan inni itita. Intitu. Garuu waan itichuu hin danda'a jechuudha. Nuutuu bishaan itite. Namumti jechuudha namni bishaan itite. Namni bishaan. Bishaan itite jechuudha. Galatoom mee caffee godaanaa turte yookaan gadaa sadiif miti gadaa sadiif caffee godaanteeti jirta. Caffee gaafa godaanan iddoo deemantu jira. Dhumarratti wanta godhamutu jira. Eenyutu caffee godaanaa eessaa ka'anii caffee godaanuu kan jiru haa kaafnu. Maal jechuudha caffee godaanuu jechuun? Gadaa godaanuu jechuun amma yeroo itti tarmii gadaan tokko gadaa itti dabarsu. Gadaa qofa miti. Dhaloota guutuurraa laala. Zeeroo aga 8 irraa jalqabee aga 80tti hunduu shiifti godhu. Itti makoon dabballee foollee taati foolleen qondaala taati qondaalli raabaadorii ta'a raabaadoriin gadaa yuubataa. Lubataa lubni yuubataa deemee gadaa hojiidhaan 80. Akkasitti dhuma keessaa ba'a. Iddoon ta'iin guddaan itti ta'utu wanni guddaan itti ta'utu seeraa miire. Yoo seerri itti raawwatu caffee fi gadaadha. Odaa fi caffee. Godaansa kana warri godaanu kuni warra eeji yookiin gulantaa duuloo keessa ture. Wanni raabaadorii keessa ture. Gadaa jedhame. Gadaa qaraa. Warra gadaa qaraa santu gadaa qaraa ture. Gadaa qaraa sana lafa godhanii alangee fudhachuudhaaf. Gadaa qaraa jechuun maali? Qara warra of harkaa qabu kan biyya bulchu isaan. Marga qaraatii warri eebbisu kun. Warri malkaatti korma qabu kun kormaan ittiin qaran yookaan waraanni sun qaraa miti ree. Margi qaraa laal. Kan ittiin korma qabu suni warra gadaatii miti malkaattis haa ta'u tulluuttis gadaatu qaba. Sirri. Qalmi amma wanni kolbaan ittiin qalatu billaa sun isaan harka jira. Kan duulee waraanuu isaan. Tole. Waraanni isaan harka jira. Ka eebbisu yookiin arrabnuu qara beeke. Sirri. Kun shananuu hundi isaanii iyyuu harka isaanii jira. Gadaa qaraa jedhama. Ka qalatu yoo murtiin illee alangeen seera sitti muree Oromoon nama ajjeesu korma duutaa jedhamte. Ka sitti muree laal warra alangee sana ka sirraa qalatu immoo warra qara qabu kana malee warroota sitti muree sirraan qalatu beeke. Sila akkasitti mursinnaatu hojjetama. Oromoo namni jiru keessa. Malaan warri lubaa warri godaanee alangee fudhatee seera barate suni nama badii qabu tokko badii isaa sanitti muranii korma duutaa ittiin kan aadamanta gaafa jaanii yookaan korma horii sirraa qalatu horii keessaa marraa dhugan. Yoo sirraa qalatan sana kan qalu eenyu? Warreen sitti mure san tolu qalata ta'e muusinnaa hojjeta guyyaan namatti horii hin qalamta maal jaanii sun. Kan qalu suni inni of harkaan qabu alangee qabu malee laal qara of harkaan qabu. Warra qara qabu sanitti gadaa sanitti dabarsa. Warra gadaati jechuudha. Warri gadaa sun irraa qalata. Alabbootii gadaa waan jaamu kana nuti gadaadha malee. Warra gadaa qaraa sana. Warra fakkeenyaaf duuloodha yoo ta'e meelba yoo ta'e warra san keessa jirutu qalata jechuudha. Amma fakkeenyaaf muudana gadaan kan muudanaati. Eeyyee. Alangeen kun seera kana gamma waan sana gatii waan sana badii waan sanaatti itti mura. Murteessa kanarraa namicha isa ka barbaadee hundi didellee barbaadee fidee qabu fidu foollee. Tole. Foolleen fidee eenyu kenniti? Gadaatti kenniti. Gadaatti kenniti. Gadaan irraa qalata. Murtii kan dabarsee eenyu? Luba warra alangee kana. Kun sadeen akkasii. Warra aangoo harkaa qabu. Aangoon bakka hundaa jirti. Aangoon warra salaari wanni amma beelusi bulchaa wanni jedhamu jiru. Ani foollee honte foollettan bula malee wanni na bulchu. Sirnicha jechuudha. Maaliif amma daa'imti harmaa sirnaa wanni ishiitti bulti malee dabballee dhumatu wal bulcha. Garuu seerri safuu fi sirni wanni safuu fi seerri adda adda garagara jira. Bakki safuun bultu jira. Bakki seera bultu jira. Bakki hooda bultu jira. Bakki sodaa bultutu jira. Fakkeenyaaf amma safuu yoo qullaa deemte gadaan qabeessi gaafata safuudhuma gooyee keessa eeggattan. Sirri. Bakka hoodaa. Hundaa fi safuuni ofiifis hawaasaafis sirriidha. Bakka hoodaa amma malkaa yookiin bakkee malkaa yookiin lafa awwaalaa wanni jaame waan bakkee sanatti waan gootu sana akkatti itti sodaatu sana
hooda sana sumatu hoodeeffatee malkaa sanatti irreeffatee darba malee dirqamaan irreeffachuu namni gaafatu jira. Sirrii. Sodaa soo fudhatte waaqa itti buluu yookiin waaqa sodaachuu hoodhiiste dhimma keeti malee namni si gaafatu jira. Ofii jettee waan gootu. Garuu gaafa immoo ati namatti dabarsitee seera malee deemte warra seeran si gaafatu jira. Alangeessan alangee seerati. Sirna foollee qabdu immoo akka foollee sirna foollee balleessitee maqaa foollee sana hin balleessine immoo miseensuma keetu si eegi miseensi foollee keeti. Akka itti si adabu qabaa jechuudha. Yoo ati waan sana goote warri walaannannaa arrabsa itti akkaataa iccitii kee eeggattuu fi kabaja kee eeggattuuti jira. Kanaaf walaanna jechuun warra faallaa keeti jechuudha. Fakkeenyaaf dabballee fi foolleen walii faalladha. Waleegu. Badii suni ittiin arrabsaa. Sirrii. Of eegaa deema sunis. Of eegaa deema miseensa keetillee hin eegda. Sirrii. Maatii miseensa keetillee hin eegda. Barre wanni isaa Horizontaalis wal eegu, vertikaalis hin eegu jechuudha. Vertikaaliidha. Mantee caasaan suni foolleen hangafaa dabballeen quxisuudha. Vertikaalis wal eegu, horizontaali immoo miseensa kee eeggadda. Tole. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Gara gaaffii sila kaasetti godaansa kan jedhu kana. Bakki suni kaa'ama maal ta'e godaansi suni gaammadhaan warra duuloo kana warra duularraa deebi'e. Eeyyee. Biyya eegaa turanii eebbisaa turan malkaa eebbisaa turan tullee eebbisaa turanii waa galachaa turanii waraana qaba. Warri suntu hoggaa 8 sana biyya eeganii waraana lafa godhanii alangee fudhachuudhaaf deebi'an. Abbaa duulaa qaban duraan. Duula gaafa gadaatu biyya eegaa gadaa waraanaa maal wanni jedhaa. Diimaa qabatanii jiran faajjiin duulaa kun abbaan duulaa kun diimaa qabatee diimaa jechuun duula jettee. Horiidhumti Oromoo qalatee falatee ba'a horiidhumti qalatanii fardattis namattis walli jedhanii mallattoo diimaa qabatanii ba'a. Ateeteedhuma duulaa ka jaamtu sun iyyuu callee ateetee duulaa jaamtu sun iyyuu callee dhumti sun diimtuudha. Diimtu. Yoo ajjeesanii galallee xuruura jaama karrayyuun beekta callee diimtu takka dhiirri kaawwata. Ajjeesan jechaadha. Yookaan guchii kaawwata matarraa guchii qabaa sirraa xuruura qaba callee. Callee ateetee duulati. Tole. Horiin gaafa sana qalaniitillee falatanii ba'an sun diimadha. Diimticha. Diimticha badi diimticha yaani arsii keessatti. Faajjiin qabatanii deeman sunis diimadha. Diiman kaalaa lama mul'ata. Diiman kan duulati. Waraana sana kaa'amma waggaa 8 sanaa fi ta'ee gaafa ta'eetti deebi'u umuriidha diree gadaa kana meerii hin galchitu laala. Aangoo galchee maal jedhamu kun afaan Oromootii miti laala afaan siyaasaa fi sakkaba keessa kanatti dhufe malee hin galchitu ati. Aangoo miti gadaa geettidha malee. Geettidha. Daa'imummaa kiyya ijoollummaa kiyya nan galchee umuriitu keessaa na baase malee dargaggummaa nan fudhadhe. Eenyurraa fudhadhe dargaggummaa jaarsummaa eenyutu fitti eenyu sii kenne. Lakkii dargaggummaa keessaan bahu jedhee diduu nan danda'a. Lakkii daa'imummaa keessaan bahu jettee diduu hin dandeessa. Umuriidha miti. Geettidha. Geetti ofii keetti gammaddee dabarta. Inni sunis geetti isaatitti dhufu. Wanni hin dabarsu gadaa kee hin dabarsita jettee hin dabarsita malee wanni galchitu tokko hin jirtu. Naa galchuu didee ofitti naa kennu. Midhaan tokko facaafta. Hin marga. Ofumaa biila. Biilee raawwatee firii kenna. Gaafa goggogummoo. Gaafa goggoguu sana immoo jiidha eenyuuf dabarsa. Wanni dabarsee tokko jira. Uummanni biraa yaaduma isaa duuba dhufa. Sirrii. Uumamaan kan biraatis itti dhufa. Saayikilii san keessa deema jechuudha.
malee namni narraa fudhachuu dide yookiin na beelufan dabarse wanni jettee tokko wanni dabarsitu kun. Yeroo isaa keessatti garuu miidhagee waan barbaachisu godhee darba jechuudha. Sunis yaaduma isaa deema ati daandiidhuma kee deemta. Waraana sana gaafa lafa gootu umuriin biraa jira kan dhaloonni hin dhaabbanne uumaan hin dhaabbanne guddinni hin dhaabanne kasi duuba dhalate quxufuun kee jira mere inni waan sana lafaa fuudhamu innis geetti isaati gammadee. Maaliif qondaalli sun amma qolannaa jaamdee akka qondaala jechuudha. Qolannaa shaakale ilaalcha qolannaa hin oomu leeshi mala shaakale darbannaa shaakale qondaala jedhama warri gadii sun. Qondaalli sun immoo jirma san lafa godheeti waraana sana fudhata. Maaliif gaabbiin inni akka hin uumne warri waraana lafa godhe sun immoo dhaqee alangee fudhata. Alangee seeraa jechaadha. Eessatti immoo inni seera barata. Caffeetti seera barata. Tumata. Dura garuu eessa dhaqa odaa dhaqa. Odaa gaafa dhaqan kana badii bara gadaa isaanii keessa taa'ate. Waggaa 8 kana. Namni wal loleetu araara cubbuun isaan hojjetu. Mee gadaa shanan immoo gadaadhuma tokkotu dhaqa bakka sana. Gadaadhuma sanatu dhaqa malee. Gadaadduu isaa wajjin hin dhaqa garuu. Qadaadduun isaa foolleen qadaadduu isaati. Yuumni qadaadduu isaati. Ka fuuldura jirus. Yuumni waggaa 16 har'aa gadaa godaanee dabre abbootii isaan ta'a. Baay'ee. Tole. Foolleen immoo garaagarummaa waggaa 16 isaan gadi jirti. Ishiinis qadaadduu isaanii akka ilmaa isaanii. Ilmaaf abbaa fudhatee ragaa jira. Foolleen akka ilmaati. Yuumni immoo akka abbaati. Abbaa santu kan seera duraan dabarse isatti itti himaa miti. Akkaataa seera. Walaannaa qofatu achi hin dhaqne jechuudha. Amma araara nageenya seera fudhachuuf cubbuu bara gadaa isaanii keessa jirtu sana laale faayila cufaniiti. Waaqaf lafallee araarfatanii gosa wallolillee namni du'ee gumaadhabillee hoo jiraate. Waan sana hunda achitti araara hunda gadaa waa hunda waan biyyaa hunda falaniif horma meeqa qalanii odaadha caffeetti dabala. Dura garuu abbas faajjiitu godaanisa. Abbaa faajjii sana. Abbaa faajjii sana barbaade tuulamni kun abbaa faajjii qaba. Abbaa faajjii sun faajjii tokkicha laal gadaan hunduu faajjii tokko tokko qaba. Dura diimadha siin jenne. Amma faajjii gurraachaan ba'an kaala. Gurraachi waaqa araara waa hundaati bakka araaraati bakka nagaati deeman waan ta'eef abbaa faajjii sana jalatti raayina. Abbaa faajjii sana dhaqaniit innis akkuma hangafaa ture guddaadha. Isaa gaditti immoo bokkuu jira kallacha jira caachuu jira kun hunduu yoo sadarkaa hangafummaa. Seeraan bahaniitu. Amma fakkeenya muummichi ministeeraa jira tettaana jira maaltu jira biraanchii adda addaa jira miti. Warri sun hunduu dhaqeetii faajjii sana jalatti godaana qeesaatitti farda bitanii fi maal godhaniiti maal waan sereemonii sana guutanii faajjii sana manaa baasan. Faajjii gurraachisan hundi kan duulchisu laal faajjii sana. Faajjii sana bahanii raawwatanii odaa hamdee bakka jaamu jira malkaa saddeeqaa bakka jaamu jira waa sana hunda bakkee sanitti waan. Odaan abdee karaa Awaash jechuudha malkaa Awaash irraa ka'edde achirraa dhufa jechuudha. Achii dhufa faajjiin kun yeroo baay'ee warra hangafa galaan keessaa dhufa. Sirrii. Garnaa dhufuu danda'a. Garuu amma dhufee too faajjii sun odaa sana jala gahutti laal kaa'ama tuulamni kun odaa nabee walakkaa keessa jira. Salaalee dhufuu danda'a, Walloo dhufuu danda'a, Bachoo dhufa, Eessaa dhufa, Arsiidhaa dhufa. Bakka hundaa dhufa kallattii kan hundarraa walitti dhufanii. Dhufanii warri sanaan dura dhufee turre torban guutee jira. Garuu achi odaa sana jala dhabu. Haga faajjii sun dhufee achi dhaabbatutti. Abbaa faajjii sun faajjii sana fidanii faajjii sun eega dhaabbatee odaa sana booda araaratti dhufu. Hundi isaanii wal ga'ee abbaa faajjii sana walitti qaban. Isaan sana biratti abbaa faajjii sana biratti araaraa fi wanni rakkoo jiru hunda eegee fixanii odaana beeketti odaatti seerri hin tumamu beeki. Odaan araara waan nageenyati malee odaatti seerri hin tumamu. Caffeetumaa dhaqu. Dhalamoo dogoggorri amma dhaloota warri weellistoota maal illee odaatti seera tumu ta'e. Saafura kun Oromoon odaatti seera tumu. Seera jechuun summiidhaan. Caffeetu tuma. Caffee sana immoo handoodee jira. Caffee handoodee jedhama. Handoodeetumaa yookaan caffeetumaa. Tole. Handoodeetumaa jedhanii yoo bakka. Keessoo achi galaanii. Handoodee dhuma biqila waa seera. Sirrii. Handoodee summiidha beeki. Seerri summiidha laata. Seerri hoo dogoggorte waa isi dhiisa. Seerri beektatis goote wallaaltatis goote. Sinniisu. Olaantummaa seeraa egaa sirni garaa dimokiraatawaa kan jedhamuuf kanaaf jechuudha. Sorumaa dimokiraasiidhaan walitti dhufu seerri. Sanaa oli. Dimokiraasii jechuun bari 51 49 ni miti.
Gadaa keessatti bar namni tokko illee didee taanaan namni tokko uumamaa godhuu hin dandeessu. Waan nama tokkoo san hin dirqisiistu illee nama tokkoof illee. Uummanni guutuun irratti walii galee namni tokkichi hin didee taanaan didaan seera hin qabu jedhamu kan waan didaa sanaa godhamu malee hin mo'amu wanni mo'amaan hin jiru baay'ee. Gadaan kun saarkilii 10 qaba beekte haga itti makoo kan dabbalee irraa qabee haga dhaqee gadaan wajjin bahu. Gulantaa 10tu jira. Itti makoo irraa ka'a miti. Jabbileenis itti makuma kana miti. Itti makoo. Tole. Jabbilee seera jabbilee waan bulti. Tole. Foollee seera foollee tiin bulti. Qondaalli dhiibbaan irratti hin qabu. Dimokiraasii oduu ta'eeti maali oduu ta'eeti cafaqee na bulcha parsantii 51 osoo jilaan nama 49. Maaltu walitti fidee? Sana oli baay'ee. Fagoo tokkoon walitti hin dhufu dimokiraasii jechuun gadaa keessatti marii waan tokko gootee garri itti baatu hin jiru. Dimokiraasii keessatti bara waan bayya akka barbaadde hojjettee misikiriif ragaa sirratti hin argame taanuu nama gosa hin dandeessu. Mee bakka caffeetumaa sanitti immoo seerri akkamitti tumamaa? Egaa odaa nabee jalatti wanti godhamee jira. Achi fuudhanii immoo bakka handoodeetumaa sanatti wanni jedhamu jira miti. Yeroo biraa bal'inaan sirriitti mata duree kanuma qofa godhanne yeroo irratti haasofnu ni jiraata. Mee iddoo sanitti maaltu godhamaa kan jedhu immoo haa kaafu. Egaa caffeetumaa sanatti seeratu waan lama laal seerumti kun. Seerri tumamuun jira, seerri dhangala'uun jira. Seerri dur jiru yoomiyyuu kan hin jijjiiramne ulfaa. Ulfaa jira, akka seertu jira, seeratu jira, maaltu jira seerumti kun biraanjii qaba. Ulfaadha waan jedhamu amma seera ulfaa kana waan irraa hir'istu waan itti dabaltu tokko illee akkuma jiru sanitti warri duraan seera sana beeku laal gaafata isaaniitii miti akkuma jirutti dhangalaasaniif. Maali nama seerri ulfaa kun fakkeenya waan ulfaadha lafti ulfaadha. Ulfina waaqatirraa waan hir'istu jira. Ulfina lafaatirraa waan hir'istu jira. Abbaan ulfaadha. Halkaan ulfaadha. Tulluun ulfaadha. Ajaan seerri ulfaa kun inuma dhangalaa. Dhaga'u akkuma jirutti darba. Akkuma jirutti darba. Seerri mootummaa hin jira. Fakkeenyaaf akka seera gumaa. Sirni gadaa of haaromsaa deema jechuudha. Of haaromsaa deema. Amma kan dhangala'u sirrii wanni irraa hir'istu yookaan wanni irraa wanni jettu hin jiru. Kan tumtu garuu wanni haaromsitu. Fakkeenyaaf amma ableen indoomaa miti amma ableen maaliif hin tumtaa miti deebi'ee qaraba. Hin qarta deebite. Hin qartaa jechaadha. Fakkeenyaaf gumaan namaa durii qarshii 40 fa'aa maal fa'aa qarshiin 40 har'a 40,000 fi inni bakka hin bu'u. Sirrii. Haaromsuu qabda. Haaromsuu qabda. Waan yeroon keessa jirtu wajjin deemuu qabda. Sa'aatii kamitti kan inni tumamu? Seerichi kun amma kan tumamu halkan walakkaa. Halkan walakkaa. Eega sa'aa namni waa hundi rabatee jedhee sagaleen tokko yeroo hin jirti waan hundi tasgabbaa'etti. Egaa hordoftoota keenya sagantaan keenya har'aa kana fakkaata. Sisaay bulbulaa waa hedduudhaan irraa baranne waa hedduu nu kaasetti jira. Keessa'uu dhimma sirna gadaa wajjin wal qabatu caffee gudaanu akkasumas immoo dhimmoota achitti ta'an. Egaa kana kan kaafneef immoo namoonni hedduun keessa'uu dhaloonni ammaa kuni warri fiilmii hojjetan fiilmiidhaan kana dhugaa kana agarsiisuu akka danda'an akkasumas kan tiyaatiraa warri kitaaba barreessan warri walaloolee barreessan hedduun kuni soorsii hedduu soorsii jaba ta'uu danda'a wanta ta'eef warri qoratanillee akkasuma jechuudha. Irra deebi'anii sirriitti akka hojjechuu danda'anii fi beekumsa gaariidha. Ulfaadhu galatoomi jennaan egaa Sisaayinii qopheessitoonni an Abbabaa Magaraa gama ogummaa teeknikaatiin immoo Jiinenus Abdataati wal faana turre hordoftoota keenya torban immoo qophii bareedaa qabannee dhiyaanna haga torbanitti nagaatti jenna.